Ada ilmaan jaalataati. Ilmaan mana jeerani. Jaalala jala jiraan dubbatu. Siidha dhalee. Maal natti nimne kan jaarsan qabanaan jettee. Ani jaarsaa sin qabu ilmaanis sin qabu ati narraan dhallee ustaaza kiyyamaan. Daa'imummaa akka sana dhaluu feetee hoo? Eenyu ragaa godhadhamee eenyuun gaafadha namni naan amanu. Hai baddeen kun biyyuma takka irraa gaafa duree badhaasoo. Lakkii gurbaa warra mama beekamfaa hoo irraa horate maalitti hin beekan? Inni waan beeku beekaaf akkana jira. Kam? Gurbaa kan takka isa irraa dhalteemi? Gurbaan keenya kun kami? Duuba sumaa jeebar. Dhugaa Hortee jirti. Keessaan dubbisaa hoggan keessaa Isaan dubbisaa tiyyeen itti himadhaa dhaqee jena jenuu fadhaasa kun gaaricha. Tiyyeen sitti himatu jira bar. Isaan dubbisaa ilaalu. Ifi barbaadde. Mucaan maal haasawa yeroo kun. Duuba keessaa maal ta'u dubbisa sila. San ta'eetuma sanuu yoo nan keessaan sii dubbise malee asirratti sii himaare. Sababni ati naa dubbistuuf afaan Oromoon beeku. Hin qaanfatte yaa dubartiin nama jaalaletti himatu kana. Okay. Ana na qaanfatte ati girsii taatee siimte jechuudha. Amma bayaan filiima akkanaa dhaabe. Dubartii irratti namni wal dira. Dubartii irratti namni nama hedduu wal dire. Nama hedduu wal galaafate. Taa'e mama bayaan waan akkanaatiin kadhatiin na wajjin. Wal galaafanna. Wallaa dubartiin hin qaanfatte. Yoo namni itti dhufe jira hiriyaa ofiitiitu hiriyaa faana itti arganii gaafatan malee takka. Jaalli sagaltammoota jiraatu jira. Ati ammallee sagaltammoota jirta jechuudha bara. Gaafa sagaltammoota. Ati amma gaafii tana dura na gaafatti isaan sirreessite? Gaafii tana dura na gaafatte takka ni yaadatta? Amma moo? Tana dura na gaafatteen baana. Maaliif dhungattamu? Yaartii isa duraanii yoo nama biraati hojii agarte maal gootaa tanaan jettee na gaafatte takka ni yaadatta? Niisi gaa waan kutee nutti hin deebisin yaan san maal gootaa yaadaddatu. San abbaan akka fedhaa godhan san sittin qofasaa baran. Okay, gaafii biraatiin si gaafata mama beekan. Wallaa bilaan sanii hin qoosan abbaan akka fedhe sitti dhungatus waan Nin beeka sinuu badda. Nin beeka mama beekan. Amma gaafii biraatiin si gaafata. Namni gatii ofii of gabbuusuu hin qabdu beektaa. Sa dhugaa keeti. Faamilii taaptaap godhaa kaasa maal taata wayi. Okay, gaafii dhaggeeffadhu mama beekan. Namni hottee dhedheertuu qabu. Takkaa'oo hottee kaayyate dubartoonni yeroo hedduu hortee kaayyatanii abbuma fayyoo haa ta'u namni hortee dhedheertuu kaayyatu akkamitti istanjaa godha? A'uudhu billaahi mina shayxaanu rajiim. Hottee edaa hin bitan. Eegaa taphatan hundaa jiraan. Miyyoo takka irratti har'a ergee rifeensa kun edaa hin bitamu. Hundi hin bitamaar hottee etta nyaara etta rifeensa etta. Hidhiin turillee ni bitamti naan jedhiga. Beekama jarri waan hin binne qaba. Anaafati jimaa qofa binne qaba. Anoofi titiyyaa billeen jiru warruma ganaa fuudhuu deemuufiin dhaamsa dhaamanii. Akkanatti dhalaa mataarra qaqqaba akkanattis bubbutaadhi kanatti qara loggaa hooytanis ofirraa ilaala. Hai horii biyyaa bituu deemammoo wancaalee fe'uu deeman. Kontirbaandii. Maaliif baanta?
Akkasi bubbutanii gaa intala namaadha akkasi bubbutanii gisee bitan. Abaaboo Maaliif isin challenge biraa hasa family. Challenge bana Maaliif illee beeka bare abaaboo abbaa biroo darba. Bar beekaa gaafii biyya bar irra nannaa bar Hamza. Aboo gaafii diinaa deebisi. Boo sidee warra abaaboo abbaa biroo qabdan ol darba. Babar. Wallaal sidee bisee hin jira. namni biroo. Abaaboo sadii tabiraa family. Abaaboo sadii. Speech challenge bana hasa family maal isa? Dabbarin haare. Feesarra qabda. Darba. Namni bisa deemu kun maal jedhaa gootan bee yoo Nama lama tabiraa family nama lama. No problem. Thank you so much, Galatoma. Wai Hamza shi Jabir. Awati barkali gyara ko. Akan mana hati? Gabi te di devi de awan tole irtara. Fattara akka. Gafi enyu ti beita? Gafi enyu ti beite? Hamza shi Jabir. Wallahi Wallahi kowati jalan homer. yoom gigaafate Kowati jalan ti. mana keetitti moo amma moo mana bani qabattu isaan yimmee naafisaa tarra warra gaxaatiti iddoo hin deebifneef si deebite moo deebite hin jeeyimme Si deebitee Hamza. Lakki bar atis lukkuu fakkeessiteera akkanumatti haati. lakkii kanumatti ati hin jenneen baqaa ishaaraa si godheen jira gaa wayi ta shamara maalittan beekaraan akkasinitti udiyaatu Duuba osoo haatu hin murtu. kottumaa waa kun barinta war Lakki mama bayan akkamitti ifoo hin jenne mala gaafin tiyya. Akkamitti istanjaa gootiidha ma gaafin. bishaan ol naqatteetii kotteen dhadheertuu taatis abbaa kiyya wayi akka dhiiraatitti of qabdee akkasuma gooti Hoggooti. bakka bishaanuma tol naytu jaa ka jaraan naman dhibu war keenya ka dhiiraati malee Okay. Tokkuma jechuun Simoonii fi Siimtuudha si walirratti gooti. Adii. Rakkoon qaba jechuudha. bishaan dhangala'aan xaarameera. Kalaas uummata keenya gaafii isin deebite fakkaatti bishaan Simoonis Siimtus yoo walirratti godhes adii rakkoon qabu jechuudha jira. Hayyee. Haaduun dirqamaa miti jechuudha jira. Miira keessaa ba'e hojii ishee Wallahi hin deebine jaakam gaafiin Hamzaan Ustaz Hamzaan wallahi hin deebine jaakatti kophaatti jira. Lamaan baay'isaan taphtaa godha lamaan baay'isaan. Dabili. Laki deebisuma hin qabne na fakkaata Hamzaan. Malee egaa haga kana wallahi miti. deebiseetii min jiraan ganaachi akkam godhan jijjiin itti mamsa Bar wallahi hin deebisnee naan jaa bar gaafiin Isaanis ergaa kootii irra hatta qageemaa. akka shari'aatti nagaafatte moo akka maalitti nagaafattee jaani akka kaan jara gagaafanna warra kottee dhadheerafatee jiitiratu sani. Akkami gaafattee duuba jiidhee akka morofatti irratti hin hafu. Awo Hamzaa hijaab gaafee kam na gaafachiisasa. Achi jalaan gaafadhu dhaqee. Yoo akka shari'aatitti taate kottuma sanuu kaayyatuun haraami kottee dheeressuun hin ta'u waan ta'eef shari'aan teenya kottee ciraa jeetti. Akka loojikatti yoo akka loojikatti. Akka loojikaatti ni haatiin siin jedhe yookaan bishaan ittiin siin jedhee baran wayi. Ilillee afaan Abaaboo firoo darba. Ittuma facaasti jire itti jarikaanan fakkeessine. Abaaboo afur faamilee. Ababa afur. Namni biroos. Faamilee wal gargaara akkasa abaaboo. Nama lama kabiraa. Challenge bana gaa faamilee. Deebiteetiif jirti boo gaafin. Sikoo challenge ni jirti moobaayil isaa urjii.
بيوان عاقو سكندي دم شان نقفن وخنبر سكنتي تشارجين أم تشارجين كثيرا سني كبديا كانسل ولا لا Dhaam kee jetti. Maal natti ergiteesa? وايو زمانو نبي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة